Ashama harka fuudhee daawwattoota koo fi hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Egaa har'a haala ajjechaa yookaan du'a haadha manaa Asteesisee Taajuu Shurrubbee irratti waa dubbanna. Osoo gizee lubbuun jirtu maal jettee akkashii muudatee waan tokko isin irraa kan irraa dubbannu ta'a. Yaa ilmaan Oromoo yoo ta'e lubbuun ofiinuu guyyaa yuun baati. Namni immoo akkamitti nama jaallatu tokko akkamitti lubbuu baasa. Amma inni immoo akkamitti ajjeesee eessa jiras kan jedhu kanarraa dubbannu ta'a. Akkasuma immoo oduu biraatis oduu gaddaa tokko qabna. Gooticha keenya Obbo Baqqalaa Garbaa haati isaanii irraa addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Rabbiin haadha Obbo Baqqalaa Garbaa maatii isaanii rabbiin jajjabina isaaniif kennu jedha. Har'a dubbatamee beekamee jira. Maatii isaanii hundumaafuu harmeen goota wareegamuun baay'ee nu madeessee baay'ee nutti dhagahame. Kanaaf biyyeen isaanitti salphattu jedha. Dhimma immoo miidiyaa irra kanarratti deddeemaa jiru kanatti yoo deebine immoo waan Helwaa fi Taajuu Shurrubbee dhiyeenyatti walitti bu'iinsa xiqqoo wayii akka waan uumame wayii dubbatamaa ture. Garuu erga uumame immoo Taajuun waa'ee akka jaarsummaadhaan illee baay'ee dubbatamaa fi ture. Garuu wal dhabdee guddaan kan uumame maalidha jennee yoo laalle dubbiin jalqabaa hinaaffadha jedhama. Hinaaffaan sun immoo maalirraa ka'eeti? Akkanumaan waa shakkiirraa immoo maalirraa kan ka'e kan jennu dhugaan Rabbi harka jirti malee nu harka miti. Garuu immoo namoonni adda addaa warroon itti dhiyaate baay'ee dudubbachaa jiru. Taajuu Shurrubbee baay'ee jaallata. Inni immoo garuu guyyaa tokko ajjeesuuf karoora baafatee ture. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo lubbuun ofii kuni lubbuun namaa kuni guyyaa jette ofiinuu hin baati. Waan akkasii kana hin yaadina. Maali yoo dhiise maal rakkuna maalii qaba? Amma feete soo jaallatte kan biraatis namni inuma jira. Garuu addunyaa kanarraa yoo lubbuu olii kana baasanii wanti lubbuun tun keessaa baate takka hin deebitu. Garuu inni sirba dhiyeenya kana keessa sirbeetti illee inni yoo namni dhaggeeffate illee kan irraa baratu sirbee ture yoo muuziqaa isaasan dhaggeeffatan jechuudha. Inni kana durumaa karoora akkasii qabate. Kanaafi garuu namootatu shira sobaas narra kaa'e malee maqaan hin qabne jettee ishiin dubbattee turte. Dhiira biraa wajjin haasaa eegalte kan jedhu sobanii jecha innis immoo jecha san amanee jecha namaa dubbii sobaa san dhugoomsate waan sababa saniititti wal dhaban natti fakkaata. Akka ishiin dubbattee turte jechuudha afaan ishiitirraa yoo dhaggeeffatanii turtan jechuudha. Achumarraa kan ka'e Taajuun akka bifa jaarsummaatitti haraaraan ofitti sossobee ofitti deebisaa ture. Suuraa duraanii kan wajjin ka'e poostii gochaa ture. Ishiin naan haraaramee naa dhiise jettee nageenya bu'e kan jettu waan amantee jirtuufi suuraa san deemtee sheer gochaa turte jechuudha. Ishiin jechuudha miidiyaa waan adda addaa kanarratti arguu dandeessu warroonni sooshaal miidiyaa kanarratti hordoftanii. Ergaa dhumaati kan inni dabarfatee kan murteeffate. Ishiin garuu akkasitti hin fakkaanne. Yaa ilmaan Oromoo wanti kun akka isinirraa hin eeggamne. Maaliif yoo waliifillee hin taane ta'e yoo wal dhiisan rakkoon qabu. Innis immoo amma rakkoo akkamii keessa jira immoo akkamaan jira. Lubbuun takka baate immoo deebuu hin dandeessu. Waa tokko inni odoo hidhamee yoo odoo umrii isaa guutuu yoo achi keessa hidhamee lubbuun ishii waan deebitu hin qabu.
kanaaf innis waan murteeffate of darbate ishii ajjeese ofii kiyyaa hidhamee kophaa kiyya jiraachuu wayya jedhee murteeffate ta'e kana hin beeku isatu beeka. Namoonni hedduun immoo moobaayiliin isaa laayinii irra jira fa'aa jedhanii haasa'u. Garuu inni poolisiitti harka kennate waan ta'eef sababa saniitiin laayinii jiraachuu danda'a. Jechi jedhamu kun eenyurraa akka jedhame namni kamiyyuu jechuudha yoo waan san dhugaadhaan beekame malee jechuudha. Yoo dhugaadhaan kan beekame ta'e malee namni jecha namaatiin amma yeroo ammaa kana keessa namni waan gaarii waliif yaadaan jiru garuu immoo nama hundaa miti. Namni waan bakka akka namni tokko wal jaalate taanaan akka namni sun wal jaalatee waliin jiraatu barbaadu ilmi namaa kun jechuudha. Namni rabbiin sodaatan jechuudha. Yoo dhuguma kan rabbiin sodaatan ta'e namoonni nama jidduu deemtanii kan asii faji deemtanii dubbii nama walitti buustanii dhiifama dhiisaan isiniin jedha. Waa tokko faayidaa tokko hin qabu. Garuu wanti kun hangam dhugaa ta'a hangam dhugaa miti kan jedhamu kun wanti hanga ammaatitti addaan bahee wanti kun dhugaadha jedhu hin argamne. Wanuma social media kanarratti akkama haasa'amaa jiru kama dubbiin isa nama duraa san ture deddeebi'amee haasa'amaa jira. Garuu dubbiin immoo jarri lamaa walitti bu'iinsa qabaachuu beekamee jiru. Ishiin osoo lubbuun jirtu haasofte waan ta'eef walitti bu'iinsi hin jira. Garuu immoo ajjechaa kana sadarkaa kana kan fide oduu namaatiin natti fakkaata. Namoonni immoo haasaa namaatiin bultii keessan olii gadi booftanii waan ija keessaniin argitanitti malee lubbuu teessanitti murteessinaa. Lubbuu teessanitti yoo murteessitan nama tokko ajjeessanii ofii keessanitti waan akkasiin jiraattanii miti. Atis ishiinis akkuma waan innis akkuma waan lubbuu dhabeeti. Ishiin dhabde innis akkuma waan lubbuu dhabeeti. Amma namni hedduun kan asiif achi deemee dubbiin taane kana jedhee asiif achi uummata walitti buusee lubbuu isaanii dabarsee isaan amma adabatanii taa'u. Isaan garuu wanta deebi'u miti. Lubbuun namaa takka baate taanan mee waan sin ajaa'ibuudha. Waan lubbuun takka keessaa baate taanan hin deebi'u. Kanaaf inni immoo nama tarkaanfii dhuguma fudhate kana osoo inni nama beekadha. Nama sirriitti hatta namnuyyuu jaallatu nama beekaa nama beekumsa guddaa qabudha. Akkamitti tarkaanfii kana fudhate kan jedhullee baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Garuu immoo yaa ilmaan Oromoo hamma feetanillee abbaa feetan jaallattan oduu namaatiin immoo tarkaanfii akkanaa kanan fudhatinaa namarratti jechuudha. Waan namaaf hin yaadamnedha. Tasumaa wanta gaaris miti. Hamma feetillee yoo wal dhabde yoo dhugaadhumaanuu kan ijaa keetiin argitullee ta'e garuu lubbuu waliin baasina. Walii kuun hin jira. Ishiin isaa deemtu. Innis deeme kalaas waddaanuu bahammaa rakkina maalii qaba. Yoo lubbuun jiraatan duniyaa tanarra jechuudha. Lubbuun immoo guyyaa ofiinuu hin baati. Guyyaa kee rabbiin guyyaa sigee jedhe inni ofiinuu hin baati. Garuu immoo akkanatti kan lubbuu namaa baasu kun baay'ee tokko gaddi namatti dhaga'ama. Haasaa ishiitirrallee waan baay'ee dhaga'een ture. Namoonni hedduun akka dhageessitan laanis jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Garuu maal akka ta'e hin beeku. Waan baay'ee natti dhaga'ame. Namni beekaa, namni hayyuun, namni akkanaa kuni akkamitti waan akkanaa kana raawwata kan jedhullee baay'ee tokko natti dhaga'ame. Maaliif akka akkas ta'e hin beeku ani. Mee garuu ilmaan Oromoo waan akkanaa kanarraa ol qusadha. Amma durallee biyya keessatti wanti akkanaa kun ta'ee ture. Waan akkanaa kanarraa mee ol qusadha isiniin jedha. Yoo waliin taanellee ta'e wadhiisaa waliikaa. Rakkoon qabu ishiinis deemtee bakka feete deemtee haa nyaattu. Dhugaa qaba innillee biyyarraallee baaseen fidee baasiitti baaseenillee jedheellee waan akkanaa kana waan akka malee jaallatuuf dhiisuu waan hin dandeenyeef waan akkanaa kana uumuu danda'a. Garuu waan akkanaa kana ilmaan Oromoo inni kun fakkeenya isiniif haa ta'u. Waan akkanaa kana keessatti hin dacha'inaa hin deebi'inaa irra isiniin jedha.
viidiyoon kiyyarraa asumarratti dhaabata. Bakka jirtanitti namoota hundumaa rabbiin isin waliin haa dhaabatu hin isiniin jedha. Nagaa naataa nagaa keessanaaf jiraadha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Hangasitti nagaa keessanaaf tura.